family akkam jirtanii nageenya raari waaqayyo lafaa feddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha yoo yaa harka fuune akkam isin nagaa jirtu maatiin alaamanni sa'aanamni jaarsa jaartii shookaa cilfaa biraddisti hunduu nagaa isaaniiti nu birallee nagaa galanni fulfinni waaqayyo dhafaa ta'u egaa akkuma beekamu viidiyoo guyyaa kaleessaa hojjedhe keessatti namoonni tokko tokko komantii barreessitanii viidiyoon sagaleen hin dhagahamu irra deebi'ee hojjedhu naan jettanii sagaleen ana biraa miti jechaadha. Dogongorri ana bira osoo hin taanetti dhaabbata yuutuubiiti. Dhaabbanni yuutuubii yeroo tokko tokko afaanota addunyaatti irra jiran hundumatti gaafa tiraanisleetii voisii sana godhu akkas ta'a jechaadha. Yeroo booddee ni gadhiifama. Kanaafuu irra deebii hin barbaachisu gaafuma gadhiifametti dhaggeeffadha rakkoon qabu. Yommuu akka haaraatti gorsicha nu hojjedhu naan jettan rakkoon qabu siniif hin hojjedha. Gizee ana biratti amma karaa Google Chrome seenee yoo laale normaalii ta'e dhaggeeffama. Karaa yuutuubii kallattiitiin garuu yeroo laalutti sagaleen hin qabama. Hin jiru sagaleen hin hudha jechaadha. Sababa kana kan ta'e immoo dhaabbata yuutuubiiti. Viidiyoo sana qofa osoo hin taane viidiyoon biraallee jira sana dura kana dura viidiyoo waa'ee biyya galiisa tokko hojjedhe irratti sagaleen akkas ta'e namoonni baay'ee sagalee sirreessi naan jetta wanni an sirreessuu danda'u hin jiru. Sagaleen isaa high quality dha viidiyoo seetingii keessa seenii hundumaa laalee rakkoo tokko akka hin qabnee fi akka gara afaanota garaagaraatitti akka geeddaramaa jiru natti himi jechaadha. Sababni isaallee karaa seetingii akka ani tiraanisleetii addunyaa irratti ta'uu danda'u waan an godheef afaan biyyoonni biraallee akka dhaggeeffachuu danda'an amma fakkeenya viidiyoon afaan oromootiin hojjedhu afaan ingiliffaatti akka jijjiiramu afaan arabiiffaatti akka jijjiiramu amaariffatti akka jijjiiramu afaan addunyaa hundatti akka tiraanisleet ta'e namoonni hundi dhagahaniif waan akkasitti hojjedheef malee dhimma biraa hiisa'inaa yookiin gara biraatiif miti. Kanuma isiniin jedha. Egaa viidiyoo har'aa kana keessatti maal isinitti maseeta mudannoo yeroo jalqaba biyya arabaa dhufe tokko isinitti muudhafanii isinillee mudannoo qabdan keessan hundumti keessanuu koomantii jalatti nu barreessa mudannoo keessan barreeffama dheeraadha yoo nu barreessitan mudannoo keessan barreeffama dheeraadha yoo nu barreessitan barreeffamicha san koopii goone sagaleedhaan immoo isin warri namoota biraa sibii geenya jechaadha. Egaa akkuma beekamu jalqaba gaafan biyya arabaa dhufu maalan ta'e beektu afaan arabiin beeku waan ta'eef bishaan dheebodhe gizeen dhufe sun lafti ni oo'a. Oo'aadha baay'ee tokko oo'a dheebodhee jennaan akkuma biyya keenyaa hin Finfinnee keessatti bishaan bombaadha qicannee dhunnaa miti ijoollee. Sababa akkasuma se'eetananii akkasuma se'eetan bishaan fuudhee deemee burcuqqoo fuudhee itti bishaan qicadhee buzbuuzii kana jechaadha bakka mi'atti dhinnu kana buzbuuzii kana fuudhee gaafanii itti qicadhee jedhu hoon qammasee laalu hin oo'a. Gaafa inni oo'u kana akka biyya keenya se'ee bishaan keenya hoo lagaa waraabnee dhufne kaa dura biyyatti bishaan lagaa waraabnee dhufne manatti hoo gashiniin qorraa miti an akkas se'eetanan burcuqqootti qicee lafa godhee haa qorru jedhee. Inni sirbo anqorru deemeen dhufa gubadhe dhoobadhe dhuguudha hoon qammasiin nama sinuma oo'a. Kazaa gubadhe niitiin hin jirtu mana deemtee turte gazaa xiqqoo turtii sa'aatii tokko booddee dhuftee jennaaniini waatariin jedheen burcuqqoo qabadhe dhaqee waatar direeking jennaan barraadaa kana natti mul'istee barraadaa keessaa dhuge jechaadha. Guyyaa tokko immoo yeroo hundumaa madaamin kiyya suni baay'ee hamtuudha. Madaami san ji'a sadi bichaan bira hojjedhe biyyarraa dhufe bakka wal ta'uun inni maktabatti na deebiste hojjedhu jedhee ani boo'ee jennaan maktabatti na deebisanii naayyuu mallatteessisiisanii waggaa lama fixxu malee birrii keetii saafarta jedhanii ka'anii birootti na deebisanii mallatteessanii achumatti na deebisanii bakkin ani rafu kilaasiin koo kushiinaa keessa. Ganama nan kaasa dachaasee baxxaaniyaa tokkicha naa kennite baxxaaniyaa uffatan kana furdaadha. Gartokkee tokkoon nan uffadha. Gartokkee tokkoon immoo nan afadha jechaadha. Xiraasii naan laanne shaanxaa kiyya biyyarraa uffatatti fidadhee dhufe isa mataa jala godheen irra rafa. Waan sin ajaa'ibu. Boorsa likkanyaa wayii qabararraa fadhee dhufe isa akka uffata keessa godhadhe uffata 3-4 akkas keessaa qaban ture isa mataa jala godheen irra rafa. Kazama madaamin kuni ijoolleen gisee barbaadde halkan qixxeefaa bishaan dhuguu dhuftee hojjette kushiinaa bishaan dhugdee geessitee narratti naqxee deemti jechaadha. Narratti bishaan naqanii deemu inuman boo'aa inuman obsaa namichi immoo dhukkuba sukkaaraa qabaa dhukkuba narbii waan ta'e qabaa qoricha dhuga jechaadha. Qorichi wayii baay'ee foolii qabaa qorichi maal akka ta'an hin beeku yeroo sanatti. Aayilaandii akkanaa kana burcuqqoodhaan dhuguu fooliin qoricha saniin burcuqqoorraan bahu waan ta'eef aayilaandii akkanaa kana mura gisee hundaa galgala bishaan keessa dhuganii gaafatan hingatu aayilaandii akkanaa kana qaraar narratti godhaa bula gurrarratti jechaadha.
Kaza ilaandi kana muree namichi kuni bishaan qoricha kanatti dhuga gizee hunda riba keessa na baannaan salkan qixxee sa'aatii afurfaa sa'aatii lamaffaa halkan qixxee dhufee dhuga qoricha dhufee mura jechaadha narratti kushiina seenee inumaan obsaa gizee nyaata naa laattullee nyaata meema fakkeenya bireediin beektanii tustii jedhama afaan arabii bireedii kana laafa xarafii isaa san irraa quncistee isaan irratti guurtee xarafii san naa laatti jechaadha. Xarafii sana naa laatti madaamii sun baay'ee hamtuudha jechaadha. Xarafii sana nyaadha gizee hundumaayyuu misaan koo qursiin koo yeroo hundumaa aannan illee burcuqqoo akkamitti naaqicii burcuqqoo naaf hin laattu jechaadha. Burcuqqoo fakkeenya burcuqqoo akkana jubanni keessa dhumuun beektanimti qibadhaa isaan nyaata san jubana isaan nyaatatti dibatan chiisii. Kaza burcuqqoo jubanni itti nyaatamu sanitti naa kenniti jechaadha nyaata. Aannan isatti gimmaasha isaa buustee itti naaqicee naa laatti. Maal godhare afaan hin beeku dubbatachuus hin danda'u waan dubbadhes maalan godha doon afaan beekiyyuu maa gochuu hin danda'u mana ishiitii akka feete na gochuu dandeessi. Kaza akkasumatti nyaadhaa xarafii qixxaa jechaadha laal gogaa irraa zuura isaa irraa murasan isa halbeedhaan irraa murteeti ijoolleedha karaa laafaa keessa san nyaatti gootee kennitii fi anaa isa gogaa san aannan wajjin nyaadhu naan jetti. Kaza inuma nyaadha akkasumatti guyyaa tokko maal akkana goote beektu gizee hundumaa nyaata yoo naa laattu bakka saanii kilo keekii faadhaan dhuftu halaa faadhaan dhuftu bunni takka pilaastikii nyaata faana onlaayinii irra suuqarraa bitan. Ishee sanitti naa laatti ruuzallee jechaadha. Ruuzii yoo ishiin cabde ishumaa yoo cabde minaatti dubbatti pilaastikii yoo dhiqanuun cabde jechuudha dhaphii waan taateef. Ani immoo calliseetuma itti nyaadha dubbadhu kaa. Haadha kooti moo abbaa kooti moo dubbadhu maal laagooti. Garuu keessa kootti dhumuna kaffaa ittiin dubbadhu. Calliseetuma hojjedha. Kaza amma madaamiin kun guyyaa sanaa nyaata yeroo naa laachuu hundumaa ruuza ofii hojjettee saanitti yoo laattu dhixxu dhiyeessitu ween sahan shakaala naan jetti ilaal gizee hunda ween sahan shakaala naan jetti gaafa nyaata naa laattu jechaadha. Ween sahan shakaala ushiin jettu sani shakaala ma Itoophiyaa naa dawwalanii maalan jedhee madda beektu isarratti madaamiin koo maqaan irraa geeddartee maqaa askaaraa jettee na waamti jedhee maatii kootti madde jechaadha. Waan nama ajaa'ibu keessa tokko immoo maaseetanii guyyaa tokko waan ani mana saniitti bahee walii galuu dinne bakka yoo ijoolleen ishii baay'ee baddu waan ta'aniif ofii warra rukkutanii yoo daa'imni boosse ishiin rukkute jedhanii na himu ani afaan waan hin beekneef jechaadha. Sababa san ijoollee maa rukkute jettee dhuftee natti iyyiti. Ani rukkutu garuu ani daa'ima isaanii miti. Hanuma ollaadha dhuftee yoo fedha yoo balleessan ittiin dubbadhu. Maaliif afaan beekee dhiisa hin jedhuuni kanaafuu sim jedheetuma yoo isaan gannaqanis dhaqeetuma haruu malee ittiin dubbadhu yeroo sanitti. Kaza amma guyyaa tokko immoo maal akka ta'e beektani garuu waaqayyo garuu nama oolchadha beektani seenaa keessan keessatti waaqayyo abdattee biyyaa baase taanaan inni oolta waan nama kam keessayyuu mudannoo cimaa kam keessayyuu ni dabarta jechaadha. Maalan ta'e firiijii wada waliinaan jette firiijii kan ani jala taa'ee wala ishiin immoo gubbaarra fireeza keessa firiijii irraa jalaa kana jechaadha. Gubbaan isaa firiijii jala ta'ee jalli immoo gubbaan fireeza jalli firiijii ta'ee ani jala kanan taa'ee walaa jira meeshaa keessa guuree walaa jira. Ishiin immoo gubbaa san bantee yaani akkana narra dhaabbattee ani jala kanan taa'a bantee rattabaa jirti firiijii keessa. Asii dizaayinii lukkuun jechaadha cabbiin kun loo'ee mataa kiyya nan rukkunne dhugaa narra darbe ishiin duuba jirtu lukka keessa achuma saraamikii irratti gadi bu'e. Oo jettee akkanatti mataa quxuxuriin dhahadhee jira akkatti qabdee na harkiste jechaadha. Na harkistaa jennaan maalii jedheen kaan amma olan ka'ee machiinaan maaliin jedheen akkana godhee kaafaan hin beeku miti. Maaliin jedheen akkana godhee chiin zimnarraa jettee baate gadi. Namni yoo sitti daba yaade waaqayyo immoo si ooshe beekta. Narra ishiin si labduu mataa naa rukkutuu yaadde ta'ee ani hin beeku. Narra loo darbe ishiin miila rukkute ilaal. Natti hin buune xiqqooma ani jala taa'ee wala miila ishii jala. Ishiin narra dhaabattee wala rattabdi gubbaarra.
waaqayyoon oolchadha waa hunduma keessatti. Tokko immoo maalinni mudannoo kiyya yeroo isaanii namichi sahaala jedhanii hayaanii keelii dhiirri ittiin dhugan akka sahaanii jirtu sana isheedha malee bishaan hin dhugu jechaadha. Guyyaa kana deemi sahaala naa fidi gaafa naan jedhu ana rabii waan hin beekneef deemi fidi jibi sahaala naan jechuu isaan fidii akka ta'e baree maal akka fidi sahaala san baqab deemiin bira dissi xiqqaa isii fideef jechaadha. Kanaa miti naan jedhe deemi ammas deebiseetti kan amma immoo deemi maxaragaatti fide kanaa miti naan jedhe. Kaza deemetan maxaragaatti fidee gaafa maxaragaatti fidu kanallee namichi naan lolee amma jibi kaas naan jedhe amma gaafa tokko deemee nama sahaana itti fidee ammas lolee namichi kun laala akkana na godhe. Mee mudannoo akkana qabdanii mudannoo kutaan lammaffaan itti fufaa. Isinis mudannoo keessan koomantii jalatti bal'inaan nu barreessaa. Videoon kaleessa hojjedhe immoo akka isin yaachisne insirraa waan ta'eef ofii sirreessaan ana bira osoo hin taanetti dhaabbata yuutuubiitti akkas godhe malee ana miti jechaadha. Voisiin mana kootti ni dhagahama. Galarii keessattis viidiyoo sun oriijinaaluma ta'ee dhagahama jechaadha. Isin yaachisiin galatooma waan dhaggeeffatanii viidiyoo kana sheer godhaati. Mudannoo gola madaam keessatti qabdan hundi keessanuu koomentii jala nu kaa'a. Isin jaalladha. Isin kabaja uummata fiqirii.